Hayya shamarra kafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiree jirtu akkam fayyaa keessanii baga jiraatanii waan isin jechuu barbaade waan isin jechuu barbaade namoonni yuutuubira sentanii sirba ta'ee bro riippoortii gooneettan sirba gadiin seenina yeroo yuutuubii isaa gaseentanii yuutuubii isaa gubbara gaseentan sirbi isaa gara jalqabarra jira fakkeenya sirbi haarofni isuma jalqabaa san irratti fakkeenya tuttuqa sadeentu gara harka mirgaa jira tuttuqa san tutanii bakka fakkeenya viidiyoo nama awwala dhageeffadha viidiyoo namni isinii keessanii ergisan dhageeffadhaati sirba hin tafsi san dhageeffadha riippoortii godha karaa isinii ajajameen deebi'atee immoo sirba hin dhageeffatina adara ilmaa Oromoon isin jechuu barbaade sirba hin dhageeffatina isin sirba gad dhageeffatanii laayikii godhaa jirtan nama miiliyoona takkaaf waagalee jira dheengadda yeroo seenutti miiliyoona miti nama 300 mokkame guyyaa dheengaddaa jechuudha. Jara keenya Oromoo nutu bakka seenee sirba dhageeffataa fi jira sirba maa dhageeffannaaf qoy maal rakkoon dogoggora hamaa keessa galaa jirra yoo hin beeknu taate dhiisa namoonni baay'een sirba dhageeffatanii gabbuutanii jechuudha haalli kun ammoo isaaf faayidaa buusaa jira jechuudha riippoortii godhuu dhiisiitii faayidaa buusaa jira kanaaf ajajatni kenname fudhaa dura tartiiba itti fakkeenya itti gootan laalaati haala saniin riippoortii godhaa malee gasteentanii akka isin amma itti fakkeenya dhageeffattanii inumaa kan saabskiraayib godhuufitu jira namni hin dhabamu maaliif namni hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuu namni hin beeku gaseentanii saabskiraayibiin godhinaa fi adaraa kana isin dhaabachuu barbaada laayikii illee hin godhinaa sirballee hin tafsiisinaa daqiiqaa takka hoo dhageeffattanii ibsaaf faayidaadha laallamee jedhama osoo sirba san gasseenuu hin ta'in akkuma fakkeenya maqaa isaanii gabbee sirbi isaa gaggattarraa jira miti irruma gaddee maatii sirbi isaa jalqabarra jira tuttuqaa sadan san gattuuxanii fakkeenya riippoortii karaa ajajameen karaa seenaa isiniin jedhame saniin seenaa godhaa malee akka isin amma godhaa jirtan sun dogoggora hamaa keessa waan galaa jiruuf isaaf bu'aa buusaa jirra kanaaf osoo dhiifnee irra faayidaadha an jechuu barbaade numaahu isaaf bu'aa buusaa jirra yaa Oromootiyya diina keenya gargaarina diina keenya cinaa dhaabataa jirra numaahu kanaaf waan nutti kenname ajaja nutti kenname tartiibaan hordofne haa dhageeffannu jechuun barbaada kanuma jechuufi jabaadhaa horaa bulaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.